Qancaraa fi gowwaa. Nama lamatu turan. Inni tokko qancara, inni kaan immoo gowwaadha. Lama ta'anii horii manaa baafanne jedhanii mana namaa dhaqan. Inni qancarri isa gowwaadhaan, dhaabbadhu dhaqeen horii baasaa. Ati dhaqii akka harree lafa dhidhiiti jedhee horii baasee sokke. Inni gowwaan, ilaa akka harree jedhee isa lafa dhidhiitu warri manaa dhaga'anii ka'anii qaban. Gaafa biraa ammas lama ta'anii daadhii budduqfachuu mana namaa dhaqan. Inni qancarri isa gowwaadhaan, asuma dhaabbadhu dhaqeen budduqfadhaa jedhee dhaqee budduqfatee dhuge. Sondoo dhossee deebi'ee isa gowwaadhaan, dhaqii daadhii budduqfadhuu dhugi jedhe inni qancarri. Gowwichi dhaqee waan ittiin budduqfatu barbaadee dhabee utuma naanna'uu inni qancarri asaasee waamee, maali hin dhuftu jennaan. Sondoon dhabe jedhe sagalee xinnoon. Inni qancarri ammas, maal taate jedhee gaafate. Gowwichis sagalee guddaadhaan, sondoon dhabe jennaan. Warri manaa dhaga'anii qabatan. Inni qancarri ba'ee inni gowwaan qabame. Gaafa sadaffaa re'ee baafanne jedhanii mana jarreen tokkoo dhaqan. Inni qancarri isa gowwaadhaan, dhaqii baasi ittiin jedhe. Gowwaan mana re'eetti ol galee re'ee baasuuf jedhee itti bubbu'ee jennaan re'een ija waraante. Qancarri sagalee isaa xinneessee, maal taate jedhee gaafate. Innis sagalee isaa xinneessee, re'ettiitu ija na waraane jennaan. Ammas takka turee sagalee guddaadhaan waamee gaafate. Gowwichis guddisee, re'eetu ija na waraane jennaan. Warri manaa dhaga'anii itti ba'anii qabatan jedhama. Galatoomaa.